تنجرين هنجرين أصلي هنجرين والله نعم كنت السلام عليكم أما دفعت أكا وقوة ودا لي أري كورة غمورة قبضة دي كمتة كورتة أما إيه أما أنا كيف بدأت تلمع عقدي زعمت تيسا أما وأنت تودا تنين تنسي كورتة أما هنجرين والله خلاص أما تانا مجدين ترى تنيسي Tana tana bar. ijoollee Harka tara koo guyyaa akkasii goot. Araam jikisaa. Ijoollee tara sanii kan Ahmaddiin yoo maalumaaf rabbi akkasii bokkore yaa sodaati kan. maali wallaahi ana jireenyuma wallaahi bara Ahmaddiin hojiin hojjetu maal jedhanii odeessan. Intala jimmaati. Jimma. Ashi kaanuma barbaada. Maaliif si ciniin? Hattuu reerii naan hattuu reerii naan bara maa kan inni Tokkuma tuyyuu. Feetu waa hattu baattu su yeraasu waa hiyootu nuti mootummaa miti rabbii miti. Dhaggeeffadhu kaa Hattu asii. takka mootummaa gaafata takka yoo du'e rabbi gaafata. Maaliif ciniinti amma nuti ka argaa jirru dhiiga kee barbaadaarra akka foddaa itti. Gumaa barbaadaa jirra. Gumaa barbaadaarra. Animmoo wanti jedhanii erga maallaqa namaa fuute maaliif hin galchine namni qodaa nurraan bitu dhiisii galchii tikkatti dhingata ol kaadhe galchii haqa namaa irraa Gurri kun dalagaa Ahmaddiin gurri kun si dalagaati. Karaan inni jedhaa siin Maal gallee siin jedheen? karaan inni jedhaa jiru ani mallaquma namaa galchii jedhee tokkummaan hattuu jedhee gastii kiyya keessa itti kaanaan mallaqa namaa galchii jennaan lafa uttaaltee kan mana ciniintu argee jechuun deemaa jira. haadha faate akkasii haati baatee firiyaa taate akkas. no no akkasii Walaa kanuma. Ani maal jiru qodaa namaa galchiisin jedhee. Agarsiis. Agarsiis. Video nu garsiisi video gisee wajjin tarii nu garsiisi ati magaala. qabeennaani Viidiyoo nu agarsiisu koyaa. hattuu qabeennaani simbaasa jettee natti dhaaddattee aratu maalii dhaabna Fira qabdaa namitti. Namitti naan hin jedhisu. Namni akka keetii jazbaan taljiin addunyaa kana jiru haadha faate. Maal sii godhuu dhabe? Amma wanni gurraattiin sun yoo mucaa daa'ima kana morma jala ciniintu atillee dhuftee nan ciniintu miira keessa galtee. Muka kama biyya jiruun mana ijaaranii eessa barbaada dhiira biyya biraa anuma wayyaa kaayiroo keessa mubaarak illee deeme anumatu xiqqoo dheerinna leentaatu mul'ata. Kottu na ciniin. Habibi ati inshallah si ciniinu miti osoo albeedhaanu si waraanani waa waraannamu miti bara diilloftee jirta bara osoo reedii ta'e yoo haa fakkaatu mee bara. Miira keessa gara kottu na ciniin. Qotiyyoo abaayaa bar cini akkasitti gubanii oofanii agarree amma intaloon akkas goote gurbaan asirraa wannoo jechuu malee waan beekuun ciniinte amma akkasi. Mormi mucaa addaan citee dhabe bara wallaahi. Adabbii tokkoffaa. Zinjibila daakuu fiddee fuunfatta yeroo shan jetta. Maali? Qixaatii haarawa. Pirezidaantii maal miti qaxxa'e? Laala. Yenee qixaat nu. Akkana kun amma kaati faati buqqee lafatu. Adabbii lammaffaa barbaree baxaxattee akka asiiratitti asiira biyya keenya akka yeroo hamaa birri shanii bitanii warra haamu baxaxatan jigii baxaxatan tokko hin beekta maali maqaan isaanitti ma waraqaa keessaa muranii suuqirraa fa'aa bitan. Maali maqaan isaa warri biyyaa jirtan? Asiira san yaadattee suuqirraa bitanii akkatti caafii irraa muranii baxaxatan. Bassoo miti ammoo oreenjii. Akkasitti barbaree maankaa shan burcuqqootti naqxee bishaan itti gootee baxaxattee dhuyda akka asiiratitti. Adabbii sadaffaa nyaara bitaa haadata. Akkana kun. Habibi koo fiitee koo maanninatee noo koo baasa boora kooti fuudhi koo. Nan ilaallatu sun dhimma keeti. Si ajjeesaa na ajjeesi. Fira yoo qabaatte sheer godhadhu. Barbara ni qayyattaa? Lakki daabboo haadha faatee hin barbaannu yoo gufatti yaadate moo ijoolleen dhiiraa. Wallaa deem jedhaa jiran wallaahi billaa nan qayyadha deem. Tapha haasandee qofa nu hafe bara. Wallaa nan qayyadha.
jechuudha tapha saddeet wal faana yoo nammoo inni situ qarqayyata barbadeedha. Anti dhiira kami qayyatare? Laa wallaahi indee ka'een nu bilcheessitee ka'een nu hafu. Dhiirri qayyatu waan akkanaaniiti sadi naa himte kee qayya qofaan sadi keessa tokko filadha. Mataan dhabattee shaaworii seenu akka mubaarak isan. Tokko. Tokkoffaa mataan dhabattee shaaworii seenta. Takka. Lammaffaa Tappi gora. jimbiilfattee dhuftee qalamadii naggeetta balbalattii tana jalatti akka gaafa dura mubaarak jimbiilfatteetiin iPhone ijaartii kennisan. Mana dhufee moo? Jimbiilfattee dhuftee. Qalabisitti kennan hin ba'u beek. Maal qalamadii sirraa fuudhee balbala gaccuu faddaan yoo barbaadeen bananda. Ati garuu No jimbiilfattee. no bultee nu diidee sini gaddar bitaalatti. Seenan achumatti hafa. Wanni ati haftuuf hin jiru no. Inni dhuftaa. Yookiin adabbii keessaa baasi yookiin dhumnan haqqammasu malee hin ba'u mana. Hin ba'u iyyuu malee achumaan achitti hafa. Jaartii nama godhadha. Itayaa. In dhufa adabbii dhufnaan hin ba'u. La. Dhumnaan hin ba'u. Beeka. Guys, yes jedha kun biyyee nyaadha. Warri yan barri ka jedhu barri. Miskiinan kunniin jechuudha. Miskiinan luka cittoo kunniin jechuudha kan gizee Wallaahi Oromoo guutuun akkaatitti hidhachuu Wallahi billahi ka gizee akka nalaalan ijaan Family. kunniin kana hawwa kunniin hundi isaanii jechuudha. Osoo toleetiin jechuudha. Abduusee aslii reetiin na dhadhoolanii akka borofaatitti hin barbaaddanii bara. Biyyee nyaatan. Keessattuu osoo asitti hidhachee hin barbaadde Oromoon guutuun hawwii Oromoo hundaa ta'e tegnarraa dhalu. Guys, abata ka guutame. Ani isin abdaddeetiin barka namaanaa isin kenne waan namaanaa isin kenne san amaana guys. Kuma sadi bira ol taraayti family. Guys, please tap godha. Tap irraa abdiin kutatinati. Si waddaachu tap godha. Kai gisgiraa barbaree qopheessi baqa triple. Family triple dhaka triple. Guys, namicha kana narraa gadi qaba. Nam miliqee. Mili jira. Goota qabsaayaadha kamili qumiti kunooti jira kuno. Guys, miskiin kun manigaanii takkaan akkanan tumne police wal gargaara. Lama kuno manigaanii lama siif gahaadha. Lakka Oromoo lakka. Ani bakka Oromoo takka nama 900 keessa nama tokko na rifatu hin qabu isin keessa nama tokko. Habbi godha hundi keessan. Nama 900 keessa nama tokko. Sabab Parliament. Taaptaabochi.